Yaa jamaa, an akkuma sabni bal'aan na beeku sirboota nama garaagaraatiif laachuun hin beekama. Namoota garaagaraatiifis laadheetiin jira. Garuu namni miidiyaatti ba'ee na galateeffatee hin jiru. Kanarratti gadda guddaatu natti dhaga'ama. Yeroon akkas isiniin jiru garuu bitaa isinitti hin galin eksaandariin namaaf laachaa ture. Kun akkuma jirutti ta'e jecha mootoleen Afrikaa dubbatan tokkoon isiniif dubbadha. Akkas jedhu. Osoo isin gatii zayitii tokko gatii zayitii lamaa kafaltanii nurraa bitattanii nuti ammoo yeruma san zayitii tokko bilaashitti isiniif kennina. Akkasumas osoo isin soogidda ammuma amma nurraa bitattanii gubsiifattanii nyaattanii amma dheebottanii akka isin laga barbaaddanii bishaan dhuydan tola isin fayyamnee jira. Yaa sabaa, nuti yeroo isin salliixaa fi soogidda nurraa bitattan akka isin kaardii fudhattaniif kaardii filannoo gosa garaagaraa isiniif qopheessinee jirra. Kaardiin inni tokkoffaa kaardii 5, kaardiin inni lammaffaa kaardii 5, garuu kaardiin inni sadaffaa kaardii 5. Yaa ummataa, isin hoggantoota keenyatti komentii arrabaa barreessitan, garuu hoggantoonni keenya waan isin komentii isaanii baay'istaniif isin galatoonfatu. Yaa sabaa, amma jecha qeerroo biyya teenyaatiin isiniif dubbadha. Itoophiyaa bargariin nun gammachiifne keessatti buqqeen fataa ja'a nuun jiru. Yoo nuti dhukkuba keenya wallaallee dhukkuba keenya baruuf mana haakimaa dhayne dhukkubni keenya maali jaanii nu gaafatan ni guban. Yaa ummataa, jecha tokkoon qaba ammoo ekstendariin bulutuuzii ajjeesa, androoyidiin bilbila isii xiqqoo ajjeesa, PP wayyaanee ajjeese, mirindaan mootummaa bara kanaa macheeyse. Yaa sabaa, jireenyi akka inni ulfaatu kan hin bare eega silkiin sa'a 4 chaarjii fudhattee sa'a takka qofatti chaarjii fixuudha.